Haaga'u nagaan koo jaalallee koo ijoollummaa abbaa ijoollee koo amanamaa bira dargaggummaa. Abbaa warraa koo hanga dhumaa guyyaa qaamaan walirraa fagaannee kaasee yaaddoo fi jaalala keen ala nagaa jirra. Ati akkam nuuf jirta. Acee koo erga qaamaan gargar baanee waggaa 2 guunne. Yoon kana jedhu waan nama taaneef guyyaa lakkaa'uun keenya inafu malee ani fi ati yoomuu gargar hin baanu. Yaadaa fi qalbiin waan hundi keenya wal keessa jira. Acee koo ati yeroo hunda kabaja kooti, karaa kooti. Karaa fi garaatu gargar nama baasa jedhu mitiire. Anaafis garuu karaanis garaanis namnis gargar nun baasu. Karaan irra deemu mara waliin deemna. Acee koo hakkimiin akkan si ibsu hin beeku. Waanuma nan si ibsuun dhabe. Ati anaaf nama addaati. Anatu ragaa siif baha. Warri yartuu, gantuu, asumee fi as dhiyoo maqaa kee xureessuu yaalan illee hin milkoofneef. Keessa namaa hin beektu, keessa qabatteen namaa qiccii jettee.